Ibsa ABO'n guyyaa har'aa baase irratti yakki waraanni mootummaa fi faannoon uummata nagaa irratti raawwatan yakka namuma qaama kamiinuu balaaleffamuu qabu jedhan. Mootummaan maatii hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannawaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u kan Abbaa Seenaa jedhamuun waamamu hidhee dararaa jiraachuun dhagahame. Itoophiyaa keessatti qawweedhaan qofa osoo hin taane dhibeedhaanis namoonni hedduun du'aa jiraachuun dhagahame. Ameerikaan Chaayinaa irratti qoqqobbii daldalaa gatuun dhagahame. Buufanni xiyyaaraa Goree Matuu Ustaaz Kaamil Shamsuutiin dhagaan bu'uuraa kaa'ame baasii qarshii biiliyoona 1 fi miiliyoona 300 ijaarsisaa eegalamee sadarkaa gaarii irra jiraachuun dhagahame. Harka fuunee Ashabaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kabiroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha akkasuma like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Ibsa ABO'n guyyaa har'aa baase irratti yakki waraanni mootummaa fi faannoon uummata nagaa irratti raawwatan yakka namuma qaama kamiinuu balaaleffamuu qabu jedhan. Keessaayyuu naannawa daangaa kanneen akka Wallaggaa, Bahaa Shawaa, Kaabaa Shawaa, Bahaa Shawaa Lixaa fi godinoota addaa Oromiyaa, Walloo fi Matakkal keessatti golgaan waraanni mootummaa kennuu fi faannoon ifatti uummata keenya irra qabeenya saamuu qeerraa buqqisuu fi ajjeesaa jira jedhe addichi. Ammas giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda Qondaalaa jedhamutti waxabajjii 14 bara 2024 haleellaa humnoota faannootiin uummanni jumlaan dhumuu hime. Kun yakka waraana ulfaataa fi hammaataa ummata meeshaa maleeyyii irratti raawwatame jechuun ABO'n ibsee jira. Finxaaleeyyiin faannoo ummata sirna fuudhaa fi heeruma gaggeeffatuuf cidha irra jiru mana itti cufanii boombii itti darbanii namoota 20 gubanii kan lubbuu baafachuuf sochii taasisee tures namoota 4 rasaasaan itti dhukaasanii fixanii jiran jechuun ABO'n ibsa baase irratti eeree jira. Yeroo ammaa kana namoonni miidhaa cimaan irra gahe hospitaala waliigala Walisootti yaalamaa akka jiran addi bilisummaa Oromoo ibsee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n yakka waraanni irra deddeebiin uummata nagaa irratti finxaaleeyyii faannootiin raawwatame jabeessee balaaleffatee jira. Dursaa dhaabbataa jechuunis ibsa baase irratti addeessee jira. Kana malees guutuu Oromiyaa keessatti lolli qindaawaa qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuu dhaadannoo jedhuun mootummaa bilisiginnaatiin uummata meeshaa maleeyyii irratti lola jalaan banee qe'ee fi qabeenya uummataa saamuuf akkasumas finxaaleeyyii faannoo saamicha qabeenyaa fi wareera lafaa taasisuun uummata keenya guddaa gaaga'aa jira jechuun ABO'n himee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n uummanni keenya rakkoo lakkuu keessummeessaa jira jechuun kan himan kun ammoo yeroo kamiyyuu caalaa yaaddessaadha jedhan. Uummanni wabii nageenyaa fi jireenyaa dhabuun qe'ee fi qabeenya isaa irratti akka baalaatti harca'aa jiraachuu eeree uummanni mootummaa mataa isaa hin qabnee fi biyya harka waraanaa itti gaafatamummaan itti hin dhagahamnetti kufte jechuun ibsee jira. Qaamotiin kamuu gocha hammeenyaa kana akka dura dhaabbatanii fi balaaleffatan addichi dhaamee jira. Akkasumas jaarmiyaaleen siivilii dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasni idil addunyaa gocha kan akka morman ABO'n waamicha taasisee jira. Mootummaan maatii hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannawaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u kan Abbaa Seenaa jedhamuun waamamu hidhee dararaa jiraachuun dhagahame. Namoonni kunniin hidhamanii dararamaa kan jiraniif namni miseensa maatii keessanii ta'e hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun akka ta'e himame. Oromiyaa iddoowwan garagaraattis gochi wal fakkaataan maatii keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun namoota hedduu irratti raawwatamaa jiraachuu dhageenye jirra. Hooggansi waraana bilisummaa Oromoo naannawaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u Abbaa Seenaa jedhamuun beekamu kun erga waraana bilisummaa Oromootti makamee waggoota 10 ol akka ta'e keessa beektonni himu. Hooggansa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e kana baatii tokko dura miseensota maatii isaanii magaalaa Adaamaa fi aanaa Fantaallee jiraatan qabataa miseensa maatii keessantu waraana bilisummaa Oromooti jedhuun
qabanii hidhamuun dhagahame. Falmii Muusaa fi seenessaa Muusaa magaalaa Adaamaa ganda Hangaatuu mana jireenyaa isaanii keessaa caamsaa 10 bara 2024 qabanii hidhamanii jiran jiraattonni naannichaa. Akkasuma aanaa Fantaalee ganda Dirree Gobbaatti miseensota maatii isaanii Guyyee Elemoo manguddoo ganna 60 ol yoo ta'u Furtuu Hawaasii fi Jamaal Alii jedhamuun beekaman hidhamanii jiru. Aadde Guyyee Elemoo ilma keetti hoggansa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun, Furtuu Hawaas immoo obboleettii hoggansa waraana bilisummaa Oromoo kanaa Jamaal Alii abbaa warraa Furtuu Hawaas soddaa hoggansa bilisummaa Oromoo jedhanii hidhuun dhagahame. Namoonni kunniin gara Bishooftuu geeffamuun mooraa humna qilleensaatti hidhamanii daramaa jiraachuun maddeen himan. Hoggansi waraana bilisummaa Oromoo naannawa Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u kun waggoota 10 oliif bosona keessa turuu eeranii miseensota maatii kana waliin qunnamtii akka hin qabne himu. Abbaa Seenaa jedhamuun kan beekamu naannoo giddu galeessaa Oromiyaa Kibba Lixaa keessatti hoggansa waraana bilisummaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Itoophiyaa keessatti qawweedhaan qofa osoo hin taane dhibeedhaanis namoonni hedduun du'aa jiraachuun dhagahame. Itoophiyaa keessatti wanti hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru, hawaasni Oromoo ilmaan isaa rasaasaan waadamuun cinatti dhukkuboota baraan jumlaan dhumaa jiraachuun dhagahame. Bifuma kanaanis akka guutuu Oromiyaatti yeroo ammaa dhukkubni busaa namoota jumlaan fixaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan aangoo harka isaa jirtu ammoo dhumaatii hawaasa kanaaf faloo kaa'uu dhiisee siyaasa isaaf du'a namootaatti oosaa dawaa dhiyeessuu hafuun dabalataan rasaasaan waadaa ajjeesaa jira. Godina Lixa Shaggar aanaa Cobbii yeroo ammaa dhukkuba hamaaf maqaan isaa hin beekamne guyyaan akka dhumaa jiran jiraattonni aanichaa dubbatan. Akka jiraattonni jedhanitti uummanni gandoota baadiyyaa aanichaa akka magaalaa hin seenneef qaama mootummaan dhorkamanii yaala dhabanii dhumaa akka jiran dubbatan. Isaan deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti du'atu isaaniif mala jechuun baadiyyaatti ittifamuun dhukkuba maqaa isaa hin beekamneen dhumaa akka jiran himame. Maqaan namoota ilmaan isaanii jalaa muraasa nu bira gaheen ilmaan obbo Falmaa Toleeraa, obbo Goosaa Hirphaa, obbo Leenjisaa Mul'ataa, obbo Dhaabaa Shibbiruu, obbo Misgaanaa Hirphaa, obbo Misgaanaa Caalummaa, obbo Fayyisaa Caalummaa, obbo Caalchisaa Qabataa fa'a. Kumaa Dirribaa matuma isaatii yoo du'u, kanneen ammoo daa'imman umriin isaanii 15 gad ta'e sababa yaala fayyaa dhabaniif akka dhuman himaniiru. Hanga ammaatti duuti daa'immanii fi manguddootaa jabaatee itti fufee kan jiru yoo ta'u, aanicha keessatti namoonni dhukkuba maaliin dhumaa akka jiranis qorannoon ogeessota fayyaatiin gaggeeffame tokkollee hin jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata gandoota baadiyyaa magaalaa akka hin seenneef dhorkee gandoota baadiyyaa irrattis buufataalee fayyaa caccabsuun namootiin rakkoo hamaa keessa akka jiran jiraattonni aanaa Cubbii miira gaddaan dubbatan. Ameerikaan Chaayinaa irratti qoqqobbii daldalaa gatuun dhagahame. Ameerikaan tarkaanfii kana kan fudhatteef sababni mirga namoomaa mootummaa Riippaabilika Chaayinaan Musliimota Ugaahur irraan gahaa jiru jabaatee waan itti fufeef jedhameera. Qoqqobbiin kun oomisha Chaayinaan armaan dura gara Ameerikaatti ergutu kamuu kanaan booda gara Ameerikaatti ergamuu hin danda'amu. Chaayinaan haleellaa qoqqobbii kana jalaa bilisa of baasuuf kan dandeessu dhiibbaa fi roorroo qindaa'ina akkasuma mirga namoomaa amantaa Musliimota Ugaahur gaafa kabajje qofa akka ta'e mootummaan Ameerikaa beeksisee jira. Ameerikaan Musliimota Filisxeen, Sooriyaa fi Iraaqii akkasuma Afgaanistaaniif garaa hin laafne Musliimota Chaayinaa Uguhuriif akkamitti garaa laafte jechuun gaafii hawaasa idil addunyaa ta'ee jira. Buufanni xiyyaaraa Goree Mattuu Ustaaz Kaamil Shamsuutiin dhagaan bu'uuraa kaa'ame baasii qarshii biiliyoona 1 fi miiliyoona 300 ijaarsisaa eegalamee sadarkaa gaarii irra jiraachuun dhagahame. Buufanni xiyyaaraa kun gaafa xumurame maqaa Ustaaz Kaamil Shamsuutiin akka moggaafamu hawaasni godina Iluu Abbaa Boorii fi Goree Mattuu gaafii dhiyeessee jira. Ustaaz Kaamil Shamsuu hayyuu heeraa fi seeraa, hafiza Qur'aanaa fi qabsaa'aa mirga dhala namaati. Akkasuma yeroo ammaa godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuu bakka bu'aa miseensa mana bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaa adda duree ta'ee tajaajilaa jira. Kaamil Shamsuu qindeessaa fi gorsa dhimma seeraa majalisii Itoophiyaa fi Oromiyaa ta'ee bilisaan tola ooltummaan tajaajilaa jira. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.